Yesuus Kiristoos waan hundumaa barsiisee goolii fuudhee la kiristaanotatti lib godhe. Du'aa kaasee agarsiisee dhukkubsataa fayyisee agarsiisee ani karaadha ani jireenya ana ammalee gara Waaqayyoo dhufuu hin dandeessan jedhee waa hunda isaa itti himee barsiisee jarriin kun kana arginaan of dhabanii numti Waaqayyoodha jedhan. Inni immoo dhumarratti yeroo ol fudhatamuuf ka'u goolii libitti godhee goolii 100 irratti itti galchee deeme. Maal jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti waanan godhu hundumaa humna kiyyaan hin goone Waaqayyo tokkicha godhe ana dhiisa ani Waaqayyo miti humna kiyyaan homaa tokko gochuu hin danda'u jedheen sii galee goolii fuudhee haqitti godhe akka maal jedhee sinitti madhugaa rabbi kaza dammoo kana duwwaa miti Wangeela Maatiyos boqonnaa 15:24 irratti immoo goolii 100 itti galche goolii 500 itti galche kuma fuudhee libitti godhe akkuma quraanni kiristaanotatti libitti godhe kanatti Yesuus illee libitti godhe maal jedheen an Israa'el duwwaaf ni ergamee jedhe isin hin beeku jedhe Israa'el duwwaaf ni ergamee alleqe Oromoo Afrikaa Arabota Marre Awurooppa የሚባል ነገር የለም ያ ሀቢብቲ ያ ሀቢቢ Israa'el qofaaf ni ergamee de goolii fuudhee haqisitti godhe akkuma quraanni Yesuus ergamaa rabbiiti Israa'el qofatti ergamee jedhu macaafni keellee akkanuma jedha fudhachuuf dhiisuun dhimma kan keeti ani sitti himu malee kana duwwaare gooliin inni isin keessaa hin baane kan isin jireenya nu galcha jettanii abdattan turtan goolii isin keessaa hin baane isinitti galche maal jedhe Wangeela Maatiyos boqonnaa 20:20 gubbaarratti intalli Zabudeer ka jedhamtu way dhufte ilma kiyya kana lamaan tokko bitaa kee tokko mirga kee mootummaa Waaqayyoo keessa naa kaa'e jetteeni jennaan yaa gowwitti waanuma kadhattu wayituu hin beektu jedheen bar jannata nama galchuu yookaan jireenya bara baraa nama galchuun kan kootii miti Waaqayyo tokkicha kadhadhu isatu firdiinuun farada isatu jireenya bara baraa nu galcha የሚባል ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ yoo ija dhugaatiin ilaaltan መጽሐፍ ቅዱስ yoo dubbiftan dhugaa rabbi Yesuus Kiristoos goolii fuudhee ilaa jala kanaan ilaa sinitti godhee deeme gittim sinitti godhee deeme islaamota hoo harka qabatee maal jedheen Waaqayyo tokkicha beekuun keessan Yesuus Kiristoosiin immoo ergamaadha jettanii beekuun keessan jireenya bara baraa isin galchaa jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:3 gubbaarratti nuyi ka hay alhamdulillah jedha warri muslimaa wallahi billahi alhamdulillah jedha ani yeroon masaafa dubbisus yeroon quraana dubbisus waa'ee muslimummaa dastanyaatu natti dhagaama natti tol waa'ee kiristaanummaa ammoo injiru ka buurri silaa Waaqayyo kee ani Waaqayyoodhaan na waaqessisiin jechuudhaaf Yesuus Kiristoos dagatee akkuma tasaa gaaf